Kana jawwa dubbii ajaa'ibaatu nu qabate. Mee egaa dubbii ammaan tana aboo isarraa barraa isin naa tasgabbaan isin hin jaa. Akkana dachii balleesse maqaan kee eenyume? Ani Kennaadha. Kennaa. Kennaa ati maqaa guddaas qabdaa. Nama guddaas dubbii tana geessu maaltu itti si naqe moo laalan nama guddaa kanaati? An dhageessa dubbii tana akkanan seene yeroo sanii isiinis Feeruzaan amma nama jiru rakkoo gartee isi jirtu guutuu natti himteeti deemeetiin akkanaati faskii fudhadhee maal naan jetteetuma isummaan na sobdee jechuudha waan kana hundaan dhageessa. Kennaa maqaa guddaas qabda atis nama guddaadha. Michiyoo Feerusaa tana haadha agaa jaartii namaatti hin beektu ati yeroo dhuftee dubbii hanga harkaa fi lubbuu fiddu tanatti deemtuuni isii jaartii namaatti hin beektu ati egaa osoo jaartii namatti hin beenye waan kana goote moo osumaa jaartii namaa ta'uu beektuu waan kana goote? Duraan akkasiin jaartii namaa taate numaan beeka. Gartee isaan akka arafeedhaa fi killee yeroo san na erge isii biratti bakka isin jirtu sun na ergan akkaan dhaqeen akkana gaa obboleessa kiyya wajjin aanne gaaf tokkollee taatu aniin tun ableedhaan gurbaan kun na gubbaa taa'aa bula isin nan jaa beek eegaan isa jalaa deemellee kun akkanaatti waraqaa faskillee fudhadheetiin deemu jira yoo obboleettii qabaatte isaan sanitti gartee isaan akkam jedhanii itti si ergan isitti? Isaan akka jaanitti na ergan baddeeti akkama deddeemu jirti. Anaa irra bilbilee arafa irratti. Akkana koottuu naan jimanaan jira. Hoggaan dhaqu dubbiin takkasitti arkee mire kaanii ittiin ergan bakka isiin jirtu san. Hoggaan dhaqu ichi jirti isiin. Amma kaa isaan irratti bilbila giseen jiru na harka qabdi telefoona maali? Akkana gurbaan kun aboonaa gatiin kun nama hojii nyaate. Obboleettiin qabda. Achi jirtiin jin. Adda namaa baasu dubbii eessa jirti? Eessatti itti dhayita? Akkamitti itti dhayeeqa? Mana isiin jirtu san. Amma achi jirtu yoo jette achii sana nuun beeku. Ati hin beektu. Mana isiin duraan taa'u jirtu san isaan ni beekan. Isaan illeen isiin nu baqatti. Ati deem dhaqii naan jaan. Isaanuma itti si ergeeti. Dhaqee. Akka jaarsummaa dhayite. Akka jaarsummaatti hin dhaqe. Yoggaan dhaqu. Aboo ati obboleettiin qabdu. Intala dhalaatti wajjin hin dhalanne. Akkana aniin tun. Roorroo akkana tanaan irra deemu jira. Halkan siin ajjeesa jaabilee na gubbaa bula. Gurbaa kana tanaaf hin jala deeme isaan kana yoo na himte niin du'aa naan jette. Yallaanis kalaas jeetumaan isiin akkas naan jennaan dhiisee waan san guutuu naasitti achitti hafeen. Hoggaan achitti hafu isaan narra bilbilan amma hin agarreen jeen. Akkasitti amma akka obboleetti akkuma obboleessaa wajjin jiraatu turree naafisii yeroo sanitti isaanillee walumaa quba qabnaa. Isaan hin agarreen jechi booda isaanitti hin deebinan. San booda mucaa qaban. Mucaa haboo isiin juusan qaban. Qabamnaan yaa bo'atiin kun naa wajjin jiraatu jirta obboleessa kiyya. Jarri gartee waan kana godhu jiru kun arafeessanii miti. Killeedhaa fi hamzeewuut kana isaan kana kan goonaan. Halaas gaa atis eeganaa wajjin jiraatte nama qabda. Ijoollee keessa deemtee takka mucaa san baafta. Hayyee ammaan tana gaa deemne mucaalleen akkuma isii biraa deemen bahe. Hoggaa bahu gurbaa kana informeeshina gaggaafannee hamzeewuu sanga gaggaafannee bakka inni galuun mana isaa qorannee achitti eeyine tumne. Ijoollee sanillee hin jirtu yaate. Wanni kun guutuun halaxaa beek. Hamzee isinii tume? Eenyuttu? Maaliif hin taane? Yeroo sanitti gaa isiin mucaa keenya kana isa akkana godhee ajjeese. Isaatu tumee ati isuma jaalatii amma kaa jaalalti dhufte bara. Ati naa usumtee kiyya. Mee isumarraa waa bara. Amma adeemsa keessa jaalalti ni dhufte. Hayyee. Jaalalti dhufte tanuma keessa gaa isiinis akkana naan jettee mire jaalalta na isin duraan wal beeytan isii Feeruzaan tun? Wal beeyne. Wal beeyne. Maali akkuma maaliif wal beeytan akkuma obboleewwaniiti moo? Akkuma obboleeyyanii wal beeyna. Amma kaa gaafa san isiinis jaarsila jirti gaafa isii beeku sani beeyte.
garuu waa takkanaa tana quban qabnu yeroo sanii ammoo wanni kun deemte egaa isinis deemte akkasinaan jette booda karaa jaalalaa seente beekadhu. Jaartuma namaa wajjin jaalala seente. Ammoo ishii tana kamana baasis naa miti. Na dura baatee ala jirti. Si dura baatee jirti bara amma kasi ergatee warruma abbaa jaarsasiitii fi nama hoggaan duuba amma isuma tanaawu isaa baasee akkan jenne fakkeenyaaf isaa baasee akkan jenne isiin nama jiru. Amma baasuu biraa miti dubbiin. Isiin jaartii namaati. Jaartii namaati. Jaartii namaa ta'uu beekta. Osoo beektuutu haarootti ammaasii warrummaan isii qabu kunu itti si ergatee jiraati. Ittiin ergatan. Kan itti si ergatanii haasawaa dhiirti itti si ergatte obboleewwan kee abbaan wanni jaarsi muciyyoo kamaatii waliin qaban arafeen itti si arafeef eenyu manguddoo. Kilee. Arafeen faan itti si ergan sanii. Bakka sanitti dhiiftee jaalala akkamiin eegaluu dandeesse? Ati kun nama guddaadha. Nama aqlii qabuusi. Akkamiin inni nuu nama je'ee fuudhee barma bakka tanas ergate beeka. Akkamitti kan inni si ergate haadha ilmaaniitii beeka. Abbaa ilmaaniitii waan kana walitti dhiyeessuu qabna malee akka Oromootti sadda fageessuu hin qabnu. Ergaa sana eessa keesseeti isii waliin ati mala dachiin hambifne jechuu beeka. Ergaa sana eessa keessatti isii waliin jaalala itti seente haa. Sankaa isumaan na shawwatere isumaatiitu na shawwate bara wajjin aanne maal jettee boochee beekte achumaan hin qalaasanis. Isaa waliin hin nyaanne. Nyaanna ka. Hayyee atiree. Garaasi qabbaneessa jechuun boodeen gaddaa akkasiin jeenjee. Ati amma anis wajjin haasoo jira. Hayyee dhiisee. Ati haasayuu kun keetii miti. Hayyee dhiisee. Nurra tasgabbaa'ee taa'e. Bareedaadha. Asiin jaalala seenne naan jechuutti jirta. Duuba jaartii namaa wajjin jaalala seenuun tuni mee akka namattiis akka keenyattiis akkuma uumamattiis mee hangam takka bareeddi hangam takka mi'ooyti hangam takka bushooyti mee. Badiidha sun waan hin taamne hin dalageen dhugaa taate waan hin taamne hin dalagee. Waan hin taamne hin dalagee badiidha. Waan amma dhufe kana yeroo itti seentee jaalala jaartii namaa waliin seentee dalaydu ni dhufaa hajuu kun ati nama guddaa gaa eessa si jalaa qote malee qabu. Yeroo sanitti kan akkanatti yaadne beekta isiin kaa dhufte gaa waan dhufe takka akkamitti dhufee sin jaani isii san anaaf balleesse garuu kaa isii waa heeroo uumaa keessan jirtu wanni akkanaati beekte isiidhaatu kaa nabbooyee maal na jee na Oromoon kaa tajaajiltee ajjeesu jirtu na meeqaa gartaattiin kun osoo kana beektu. Wajjin aanne isaa san agartee na fiddee maal naan jettee tumana tokko jibdee na sossobdee kalaatanii jechumaan. Akkamiin dalaa sobamta boo isii inninu gaafa isaaf ergamtee isaan biraa dhayitu viirusee biraa dhayitu arafee moo arafeefaa biraa achi dhayitu hin ajjeesuu beeyteeti jaarsasii kan dhugaatii beeytee maatii waliin qabanii beeytee achi dhayite. Ati immoo haasa'e ati haasoftu kun haasa quubsaas naatiin ta'u beeka. Akka maaliin jagaa haasawa akkanaa haasawa waan hin juu waan qabu ati wanni ati goote lafa hin dandamne. Ka isiin sitti himtu san ka isiin natti hime jettu mana wayi natti himte jette akkanatti na miidhaan ajjeesa akka abalu qaleetti na qalaa jette hoggaa isii bira dhayituuhu isaaf ergamtee dhayitu san namtichi ka waan kana hin qabne beeyte dhayitee mire. Isii qaluu fi kan akka hin qabne. Akkamitti yeroo achi dhayitu. Fudhatte waan kanaatti dhiira isiin dhalaadhaa beeka. Ani isiin naan jee malee iccitii isaan lamaan jidduu jirtu hin beekure isiitu akkana naan jee yoo obboleessa wajji dhala yoo intala dhalaati wajji dhalatte atiin kun gartee ilma dhiiraati wajji nyaanne isaa sanin na himtee na najjeesisinii naan jette. Najjeesuu deema malee jaartummaaf nan barbaadu. Yallaa gaa eega gas taate jeetti anis yeroo isaan irra bilbilan sanillee hin agarree jeen. Ishii sun hundinuu gaa badii. Balleessa yeenaaf balleesse wulii takkanatti hin deebu silaa'uu kaaduuti nama guddaa girdoo keessa isii tanallee kaatummaan nurraa fixii siin jee jara kanaa waliin nu fayyisee kalaaf naaf balleesse yoon takkanatti kan hin deebu taate wajjin ajjirraa ni agartanii deemeellee yoon isaan kanarraa dheesse
isii tana dubbii tanallee irraa baqat kan hin deebine hafu taate tagartee obboleessa kiyya hamzeellee na tumsiiftellee isuma kalata kana guutu seene akka seenanittu kalanne kalata sanillee sumaa waliin nu fayyisa ta isaanii ammoo guyyaa meeqa kanin isaan kan harka jiru natumuttillee jiran aarafeellee naa galatoomu silaawaa akka nama aareetii miti silaa najjeesa jechuu fedheetti najjeesa namni gartee narraa dhoorkee gartee san hunda kalaas duwatiyyellee hambise inni isaa galatoomu miidhaa san hunda waan irraan hin geenye hundee seenaan jira kunoo ajjira isuma faadhaa beekadhu lubbuun tiyana oolte ammoo naaf isaan kun duraanillee obboleeyyan sheeyxaanumaatti tan hunda fide sheeyxaana wanni kun anaatutu isaan kanatti dogoggore nu jidduu fittee nu amboomsitare bareedaadha rakkoon qabu ati ergammoo waan kanatti seentee haala kana hundaa'uu mudatte gaa dubbilaaf miti dachii waan hin hambifne wayi miidhamte si miidhanii jirani. San miidhaa yoo miidhameewu miidhaa san guutuu anumaa hin miidhu. Bareeda erguma kanaa hubeeyte amma akkaan siin jiru ati lafaas waa hambifne wanni ati haasoytu kunis amma nama waa beeku birattis haasawa sila ammaan tana beeki namni waa hunda addaan laalee waa hunda addaan fitu si kana ture sanumaawuu dubbii sana kara biratti oomichiiree oofee kara lubbuu namaa baasutti deemsisu osoo hin taane dubbii sanuu jara lamaa walitti fayyisee haadha ka maatii ilmaan qabdu ilmaan isi deebiftee jara wali fayyiftusi ture kana hundaa'uu balleessitee jirti badiin ta'e gurguddoo hongan qabdu wanti ati maasoytu kun hundu tokko naan liqinfamaan dhugaan siima dhagaye ati lafan hambifne amma waan ati jettu hundumaa'u taniin sirraa fudhu hin jirtu amma waan hin siin jiru dhagaye lafan hambifne obboleessa keetillee hin hambifne isa qofaa miti badiin ati dalayde akka oromottuu ka badii hongan qabne hamtuudha mataa nu ajjeefte akka itti dubbatu hin qabnu fi ati waliidha wajjiin haasa birootuu qabnaa jechuudha akkasii badii akkanaa irra booda ittis yoo deebi waan feetanii naa daba yoon tana booda waan akkanaa seen amma dhagaysa guyyaa meeqa isaan kan harkaan jira beekadhu guyyaa meeqaan isaan harka jira guyyaa meeqa nyaatallee nyaanne hammamallee dhaquutti hin jiru huccuullee hin jedhamne hattaa qaama namni dhiqatu kanaa dhiqachuutti hin jiru beeka hammama keessatti hidhamu jira mana fincaanitti hidhamu jira sanirraa jechuun isii tana guutuu ga sababa kana waan kana guutuu kaif godhe eenyu anaa beekadhu naatu balleesse garteeme isii san guutuu akka waan isaan na godhatinitti illee osoon isaan hin koman naaf godhe naa itti balleesseen jedha. Hayya badii jalaa bahi siin jenna waan siin jiru sirriitti na dhageessa amma nyaata nyaanne maalree ammaa mandhanyee kana jettu kun wanti xiqqoo ka lubbuun tee sii hun bahini badiin tee badii hongan qabneen siin jeebi'a badii hongan qabne dalayte amma ta nyaataa ta mana fincaanii dhaquu ta haasoytu tana nurraadhis tun xiqqoo obboleessa kee hin dandamne obboleessa kee qofaame akka oromottuu mataa nu cabsitee jirtaati kayya obboleessa kee dhiifama gaafadhu dubbiin teenya waliin nu hafte naafi ati haasa waliin qabna amma qoonqoollee akka harkattu kaa akka bakka ammaan jettu tanallee dhayitu kayimma dura obboleessa kee dhiifama gaafadhu siin jenne obboleessa keetis hin dandamne ummata oromoo guutuu hin dandamne wanni ati dalayde waan asitti dubbanneef inni safuu oromoo aadaa oromoo keessa waan hin jirre ol kayya obboleessa keetiin dhiifama jiinsiin jee ka lubbuun teetu si baata kun gad dhiifamaan kakkami duraanuu gara laafna gaa oromoon ilaala deemamma miila namaa la dhungattan ayyamma gattaay waan hin siin jiru amma hay qonkos yaa kennani qonkos nyaadhu walitti deebinaan siin jechuu barbaada dubbiin tee dubbilaaf ta'e tamama jeenaaf taate hayya kan dachiin dandamne